Nagaan isiniif haa baay'atu kabajamtootaa fi daawwattoota ORFM odeeffannoo sharafa Jaanuwaarii 20 bara 2025 qaban isin dhufnee jirra. Akkuma baratame namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas yaada qabdan comment irratti firaa fi aantee keessaniif share gochuun dagatinaa. Odeeffannoo guyyaa irraa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Guyyaa irraa doolaarri Ameerikaa tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 152.92 yommuu sharafamu. Doolaarri Ameerikaa dhibbaa immoo qarshii 15,292 sharafamaa jira. Swiss frankiin tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 167.24 yommuu sharafamu, Swiss frankiin dhibbaa qarshii 16,724 sharafamaa jira. Yuuroon tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 157.69 yommuu sharafamu, Yuuroon dhibbaa immoo qarshii 15,769 sharafamaa jira. Kabajamtootaaf daawwattoota keenya guyyaa irraa hawaalaan baay'ee dabalee agarsiisee jira yookaan gabaan gurraachi baay'ee dabalee agarsiisee jira jechuudha. Kan kaleessaa irra jechuudha. Doolaara Kaanaadaa tokko guyyaa irraa qarshii 105.50 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 10,550 sharafamaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko guyyaa irraa qarshii 94.79 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 9,479 sharafamaa jira. Chaayinaawwan tokko guyyaa irraa qarshii 20.88 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 2,288 sharafamaa jira. Paawundiin tokko guyyaa irraa qarshii 186.30 yommuu sharafamu, paawundiin dhibbaa immoo qarshii 18,630 sharafamaa jira. Dirhamni Kuwait tokko guyyaa irraa qarshii 495.24 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 49,574 sharafamaa jira. Dirhamni Dubaay tokko guyyaa irraa qarshii 41.63 yommuu sharafamu, dirhamni Dubaay dhibbi immoo qarshii 4,163 sharafamaa jira gabaa gurraacha irrattidha. Riyaalli Saawudii tokko guyyaa irraa qarshii 40.74 yommuu sharafamu, Riyaalli Saawudii dhibbaa immoo qarshii 4,074 sharafamaa jira. Riyaalli Omaan tokko qarshii 397.35 yommuu sharafamu, Riyaalli Omaan dhibbaa immoo qarshii 39,735 sharafamaa jira. Diinaarri Joordaan guyyaa irraa qarshii 215.66 yommuu sharafamu, Diinaarri Joordaan dhibbaa immoo gabaa gurraacha irratti qarshii 21,566 sharafamaa jira. Dirhamni Baariin guyyaa irraa qarshii 4.5 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 40,567 sharafamaa jira. Liireen Turkii tokko qarshii 4.29 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, liireen Turkii dhibbaa immoo qarshii 429 sharafamaa jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oolmaan sharafaa guyyaa irraa kana fakkaataa. Waan wajjin turtaniif galatoomaa. Yaada qabdan koomenti irratti nu barreessaa. Galatoomaa.